Obboleessi asiin gaditti isin argitan kun maqaan isaa Feeneet Abarraa jedhama. Dhalataa magaalaa Naqamtee yoo ta'u, kan inni guddate dachee guddittii addunyaa keenya Ameerikaatti. Akka inni dubbatetti dhiibbaa hiriyoota daree isaarraa kan ka'e suusii garaa garaatti kufee ture. Haa ta'u malee gargaarsa eenyutiinuu suusii keessatti kufe kan keessaa ka'uu hin dandeenye ture. Aduu gaditti maqaan ittiin fayyan tokkollee maqaa Yesuus malee hin jiru inni jedhu caaffanni qulqullaa'aan sun amanamaadha. Haala kanaan waggoota 4 oliif akka inni dhiphataa turellee harmeen isaa dhugabaatii isaatti dabaluun dhugaa bahaniiru. Kan namaaf hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama akkuma dubbiin Waaqayyoo jedhu. Maatiin isaa furmaanni isaa harka Waaqayyoo qofa akka ta'e amanuun gara waldaa kiristaanaa araara Waaqayyootti fidanii dhufan. Maarree dinqiin isaaniif ta'ee maal akka turee fi miirri gammachuu isaanii maal akka ture afaan isaanii irraa isin affeeraa akkuma isin dhugabaatii ajaa'ibsiisaa kana argaaf dhagahaa jirtaniin dhugabaatiin caaluu akka isiniif ta'u hawwaa guutummaa sagantichaa daawwadhaan affeerraa kooti. Malta baletti. Suusii addiction qaba kanaafi. ARARA fidde? Eeyyee. Eessa? Ameerikaa irraan fuudhee dhufe. You need deliverance? Yes. Come. The mighty name of Jesus Christ. Be healed. Fine. Out! You demon spirit. Get out! You demon. Get out! Susi mal qabat. Intuuta ashishi. Ashishi. Hindugaa. Ofwallala mataasa saboodeen fiigaa. Yeah. Gaadhu halkan Bring out. Bring out. Come on. Look at me. The mighty name of Jesus Christ. Get out. Get out. Out. You are free. What happened to you now? It came out, the demonic possession, addiction, no? What have you been suffering for? I've been suffering from addiction, some mental illness, but I'm Chigalayne. Congratulations, now God have delivered you. That's it, hallelujah. What are you feeling now? Relief. It's like it went out of me. Yeah? Like it come out. Yeah. Yeah, you are free. That's it, Come on, come on, come on. Come on. You are delivered. Wanan jedhun qaba jedha. Let us welcome our brother and his mother. Very nice. You are welcome. Just introduce yourself to our viewers and tell us what you have been suffering for and how long was that pain suffering you. My name is Feeneet Abarraa. I was born in Neckamp and raised in America. My struggle and what I've been suffering through is addiction. I was addicted to hashish for 4 years. I spent over $36,000 in American cash, which is equivalent to 2 million birr in the Ethiopian currency. Egaa wanti ni jechaa ture ani maqaan koo Feeneet Abarraa Sintaayyoon jedhama. Ameerikaa irraan dhufe kanan ittiin rakkachaa ture suusii waggaa 4 ture jedha. Suusii waggaa 4 kana gidduutti birrii doolaara Ameerikaa naannoo 36,000 itti baase. Kun immoo birrii keenyaatti yeroo jijjiiramu naannoo miiliyoona 2tti siqaa. Kanaan baay'ee rakkachaa ture jedhe. Brother, what happened since you have entered to this global mercy of church compound?
Wednesday was my first day coming to this church, and I felt the need to seek God, and I felt God seeking me. And I honestly felt like He was calling my name to come and get prayed for, to change my life. Baay'ee namatti tola. Gaafa nani gara lafa kanaa dhufu guyyaa gaafa roobiin mooraa kana keessa galee guyyaa gaafa roobii sana ergan as galee Waaqayyo irraa waa eeggataan ture yoo Waaqayyo na hiike jedheen eeggataa ture jedha. Then what happened after you have the ministry of the Holy Spirit through touch of His prophet? After the prophet touched me, it felt like a demonic thing had left me. It felt like I was a new person. My thoughts were not the same as the person before. My thoughts before, it was like an addiction thoughts, like I was going to go back to it. But now my mind is clear, and it felt like there was a light glowing and the cloud of addiction covered it. And when He touched me, that cloud left and I became a new person. Wanti naaf ta'e jedha gaafa namni Waaqayyoo dhufanii adda koo na rukutanii suusiin sun akka duumessa na haguugee ture wayii utuun inni irraa hurkee ba'uun arge erganaa as akkaataan yaaduu kootii jijjiirameera yaanni koo naaf haareeffameera jedha. Next is that, what have you been suffering for, especially concerning your health because of that pain and addiction? Because of the addiction, it caused like throat pain. I had like a lot of mucus in my throat, and I was drowning it with water. And after yesterday, when the prophet touched my head with the oil, that pain had gone. I was completely cured from my addiction, and all the sickness I had was completely gone. It's like I became a new person. Kanaan dura utuu namni Waaqayyoo naan kadhatin sababa suusii sanaatii fi liqimsituu koo keessaa dhangala'aa baay'eetu dhangala'aa waan tureefi baay'ee natti dhaga'ama. Dhukkubbii sana ofirraa dandamachuuf jecha bishaan baay'een dhugaa ture. Namni Waaqayyoo zayitiidhaan eega isaan na tuqanii kaasee garuu sababii hashishii yookiin sababii suusii sana dhukkubbiin liqimsituu kootti natti dhaga'amaa ture sun guutummaa guutuutti na gadhiiseera. Ani amma birmaduu baheera jechaa jiru. Waaqayyoon galateeffadhaafe. Thank God. Then if you have a special message, especially for youth mates like you who were suffering with addiction and watching our TV through our ARARA TV from all over the world. A message for the youth and young adults out there. The cure to addiction is God. Seek God through everything, whether that be going to church, seeing your local prophet, or seeing your pastor. God is the answer. Reading the Bible, praying, take it very seriously, because once you take that seriously, your life will change. I'm the living witness of it. Amen. Thank you. Akkas jedhe ijoollee umriidhaan natti siqatanii jarreen akka koo kana umriidhaanis ana gararraa ta'anii warreen suusiidhaan rakkataa jiran yoo jiraatan wantan isaaniif dhaamu gara Waaqayyootti baqadhaa. Namoota Waaqayyo ittiin hojjetu paastorotas haa ta'u raajotas haa ta'u gara isaaniitti baqadhaa. Sagalee Waaqayyoo dubbifadhaa. Yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo keessa jiraadhaan isaaniin jedha. Waaqayyoof galanna ta'u. Isa ofirraa hambisee nama kaaniif dhaamsa nama dabarsiisuuf galanna ta'u. Very nice, and may God maintain your healing. Let me ask your mother for the witness. Isaan jilbeeffatanii Waaqayyoon galateeffataa jiru. Isin immoo maal jettan? Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Haadholii fingalaa madaan koo waggaa afur duwwaa miti isumaan oluu waan baay'ee jira garuu Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waa'een daa'imaa baay'ee nama dhukkubaa. Harki Waaqayyoo immoo nama suphaa. Miila Waaqayyoo jalattan mucaan kun mucaa kakuudhaa. Boo'aan ture. Biyya kana fidii jedhu mucaan na didaa. Isa booddee yeroo darbee guyyaa tokko raajiin daandii irraa tajaajilu hiriyaan koo Arizonaadhaa seetiin jirutti bilbiltee galii kottuu naan jette. Isheen galee na dhaggeeffadhee dhumarradhaa waan of harkaa qabnan ol qabaa bishaanis ta'e zayitis ta'e ol qabaa jedhani lamaan isaan kan koof kan isaa ol qabe.
biyya kana bishaan sana gaafa inni dhufe bishaan dhuguu jaallataa bishaan jennaan ittiin kenne bishaan sana dhugee booddee yoom deemna biyya Itoophiyaa dhaquun irra jira yoon dhaqee monuman fayyade gaakuni bishaan araraa maqaa waaqayyootiin raajii MESERET kadhataniin dhugeeti hin dhufne isa booddee guyyaa dhufne sanaa qabee immoo dhufaati hawwiin keessa buleera dhufee waldaa kana galuudhaaf hin galle waldaa kana ol ka'aa hin taa'aa maaliif natti hin bu'uunan fayya jedhe keessa isaa dheebuu tureera ani immoo mammaa sana waaqayyoo asitti waan agarsiisi kaa jettee ta'uudhaan man bu'aa fuuldura waaqayyootti annama mana waaqayyoo keessa bubbuleedha waanuma barbaadamne ture garuu dhufee lixee nama jeeqaga yeroo nama jeeqoobsan namaan kennu harki waaqayyoon jabaan garuu mucaakoo addanatti tuqee isa booddee rafee bulee eegiluma lafa kana ejjetees eegi mana kana dhufees riba addaadha riba ni rafuu hin nyaatasi nagaa qabaa bifa isaa immoo ilaaltanii suma eenga dargitanarra bifa addaadha mee saba waaqayyootti galagalii as galagalii tarnaa tarbaa irra ilaaluu as galagalii kana waaqayyootu godhe bifa isaa qayyarame jireenya isaatu geddarame waaqayyoon nu galateeffadhaa gaa akkamitti akka tajaajila raajii MESERET qabattaniirtan hin beeknu baay'ee waaqayyo lafa keessan nama kanaan eebbiseera lafa kanarratti dhufnee nagaadhaan rafnee bullaa riba gaarii rafnee bullaa kun hundumtuu immoo kadhannaa waaqayyoo nama isinii kenne kanaan jireenya addanaa geddarame nus gallee waan kana dubbannaa argaa jiru warra arganis dhugaa isa kana hin ba'u waaqayyoo hojjeteera waan ta'eef kanaaf waaqayyoo raajii kanas tajaajiltoota addanaa nu tajaajilan isa eebbisu ayyaana isaa irratti dabalu sabi waaqayyoo ol ka'ana wajjin waaqayyoon eebbisaa nama isaa isinii kenneera. sabni nooraa gooftaan isin haa eebbisu warra afaanicha dhaga'aniifan xinnoosee waan isaan jedhan irra deebi'aa fi the summary of his mother testimony was saying days ago I was at America and one of my friends recommended me to look to ARARA TV and that day man of God was praying on TV for viewers on water and as I just followed him with the water with my hand. And after my baby came back from outside to home, he just asked me to drink a water and I gave him a water to drink, that anointed water which I have anointed it joining the prayer of the prophet. After he drank that water, he asked me, when do we go to Ethiopia so that I will be healed there? And he just received the heart of believing to Christ. After that, we appointed and came today to this church. From the time we have arrived this church, he had a very comfortable sleeping. He had a full night sleeping without any disturbance. Thank God if you are under my sound celebrating the deliverance of my son. God bless you.